عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك شيك أبوتا أردفتوني هندنو بغنا جان دفتنين جا وروتن سلامتا تنجن يويا إلمان رومو هندنو خامنتي أداك أبدن هندي كيسنو يويا ويلكم وليم مريهنا والدقيفنا والجليانا نينجفنا جاتشو arra haala yeroo jetti tadureen tiyya duraanuu haala yeroo jetti yeroon amma akkam turte caffeen duraanuu maa keessin jiruuti isinumaatu nama siyaasaa seeya halee gartan isin hundi nam qubla marratti abadan jeesoo ni beeka waan nuti gaa taane nu beeka si gale nu jalan bubu tosaniifuu waan isaa cufnee jira asinillee warri Facebook nama PP kana wajji mormuu barbaadu yoo arkattan welcome jenne sigale PP mo dhuftee na dura dhaabbattee PP shayxaanticha kana mormitu yoo hangartan taate ani qophaayeetiin jira Facebook irratti TikTok irratti YouTube irratti bakka feete irratti sigale qophaayeetiin jira garuu daldaltoota ummata keenya waan takka firraa eega وانا ما ارتست يعني مزموري ميديا رياتو تناتاك وانا اكتيفستو يعني ميديا تناتاك جوتوني يوم علقا خيسة بليني تبتي هنتبتو ججو خنين جوتوني ربا انجلس كان چيسي نما الربسو دويدان چيسي نما الربسو ساني رأي قلي هنگا وربياتين باتوتي martisi abbootii qabeenya bitee harkaa qaba ashkara abbaa qabeenyaati jechuudha. Sabni bilisoome, sabni du'ee, sabni buqqee dhimma isaaniiti miti. Kiishni isaanii guutamnaan wanni farsoodhaan isaan sakkaranii sakkareeyyaan akkanumatti hin jenne beeke. Uummata kanarraa hin jenne. Gaafa sakkaran wanni isaan iyyisiisu jiraannaan du'ee gudeedame osoo haadha isaanii fidanii dura gudeedani. Osoo ilmoo isaanii fidanii duratti jeesanii ummata jiidha qabuu miti jechuudha. Ummata kanarraa wanni isin eeydan takkalleen hin jirtu jechuudha. Kaleessa arkitan koottaan mormaa yoo dhugaa qabaattan yoo piippuma tanarraa beekumsa qabaattan koottaan mormaa jenneeti nama kum lamarratti abadan jedhanii بقتني يجو قدان إرى قدان المدير من المجرم كان عربني جوسون أيانا سني يجو أيانا سنو أمني أصحابا شيكا بطاتي نجلت تيري يجو هايني تو كوكا نسان كبنين جرو يجو إلما ورموت مهري ورموت إلما ورموتي بي قبرس يو دفه غافي ورمونو دي بفنان ورميا خيسان نجي بوفنان دانگا oromiyaanu qabachiifnaan qaaleensa jireenyaanu to'annaan ilma keenya nuti daazammaara ilmummaa fi intalummarraa rakkoon qabu oromoo wanni mataa isatti himuu qabu tanaa jechuudha namicha kanaarra maqaa keenyaa'u akka nimanne dhoorku qabna jechuudha oromoon biyya bulchuu hin dandeessu oromoon waluu bulchuu hin dandeessu jecha juusan akka oromoon ganallee aangottiin deebine hojjechuu jira jechuudha qaallichi shayxaan sigale aangoo isaatiif jecha silaa ilmi sabaa tokko faayidaa sabaa dabarseen gurguru boobar ummata kiyya harakkachuu jiruuf ummata kiyya buqqa'uu jiruuf je'eetiin aangoo gadhiisaa huni jaabar abiyyi caalaa ilmi sabaa nuti kan beenu Hayilamaariyaam Dassaalany jechuudha. Hayilamaariyaam Dassaalany namni Itoophiyaa dhumurra, Oromoon dhumurra, Amaarri dhumurra, saamamurra, maqaa kiyyaan aangoo tiyya jalatti kunnatti hin ta'u beeyma ganjee aangoo gadhiise jechuudha. Kun ammoo haangullaan gadhiisa ni du'a malee reeffasaachi keessaa baafta malee aangoo gadhiisu hin jiru. durriyyee barandaa jala guddatte tagartee namni kun du'ee buqqa'ee dhimma isaatii miti jechuudha qaallicha maangorra jiru kana dhimma isaatii miti ani waaniin
sirritti beekuufiin gabbu'ee ciniinnadhee isinii himuu jira. Warri namichi kun ilma sabaati, namichi kun maarree jijjiiramaa ganaa dhufuu ta'a, mitirqishoo dhufuu ta'a jettanii gartee sigalee isin haasoytan warra faayidaan bitame, warra saba gurgurate, warra if gurgure ta'uu keessan mirkaneeffattanii deemuu qabdanii jechuudha. Bo'aarra Oromoon bar waan yaadda'uuf hin qabu. Bo'aar sabni bar shiftaa qabuu ni kabajamaa bar saba waraana qabu, saba aabaa'oo qabu, saba woboo qabu dhiisi. Sigalee ijoollee dheengadda yuunivarsiitii keessaa baatee injiinaroota, doktoroota dheengadda jaawarfaa wajjin karaa cufuu turte. Ta'arra gartee isnaapparii yaatu tana nama qabu dhiisi. Sigalee bo'aa maarri dheengadda lafaa ka'e. Qabsoon isaanii galman qabne. Kamaaliif lollaan beeyin. Bo'arra sunuu bar fannoo qabna jee dhaadachuu jira bar. Arra osoo woboo qabduuti yoo abiyyi aangoo gadhiise mee maaltu nu dhufu yoo abiyyi adeero yoo abiyyi aangoo gadhiise takka aangoo irraa kute furmaataa dhufaa jechuudha. Sigalee furmaataa dhufaa jechuudha. Uummanni keenya waan gartee amma deddeemaa tana kalee waan isin taate argitanii jechuudha. Uummata dhugaan qabne kasi dura taa'ee si mormuu hin dandeenye. Ummata suma duuba akka hattutti miidiyaa irra ori'u ka ummata immoo milishaa fi gartee dhiitee kufaa kana itti jaaree ummata zarafaa saamsisaa gaangistara kanarra jaaratee shiftaa maqaa mootummaatiin masaraa taa'u. Sigalee shiftaa maqaa mootummaatiin masaraa taa'u tahuu mirkaneeffachuu qabdanii jechuudha. Wanni qaayyoonni qabsaa'u jiruuf. Wanni beeytonni qabsaa'u jiruuf shiftaa kana harka akka shiftaa kana harka biitiin diigamne akka biitiin harkaan diigamne biyya teenya baraarrachuu qabna. Kophaa teenya baraarra lakki sabaa sablammii wajjin taane Amaaraa wajjin taane Tigree wajjin taane sigalee Dabuubii wajjin taane Walaayitaa wajjin taane Soomalee wajjin taane warri dhimmi Itoophiyaa nagalcha jiru. Osoo lammii Itoophiyaan ta'in ollaasan Keeniyaa, Suudaan, Eertiraa hunda wajjin taaneeti furmaata biyyattii san barbaanna malee nam tokkeedhaan qeenxeedhaan yaada nam tokkootiin biitti bultuu hin jirtu jechuudha. Bultiin manaatu abbaa manaa haadha manaa ilmaan waliin sheer godhaniiti akkami jiraanna akkami jireenya keenya jijjiiranna jedhanii wal keessa wal mari'atanii. Sunuu marii barbaaddi jechuudha. Bultiin mana tokkootu biyya guddoo tana gartee wallaalaan kutaa torbaa keessaa bahe akkanumatti gartee naa hooggana jee ummata rakkisuu waraana ummata irra ijaaree shiftaa walii qabatee hattuu ijaarratee akka ummata saamuuf haala mijjeeffachuu osoon hin ta'e sigalee akkam taana jedhanii bultii manaa sanii bulanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya. So dubbii baalee irraa isinii haala yeroo irraa. Dubbii baalee hiccitiin namichi kun baalee deemeef maali? Sheexaantichi kun baalee maaliif manguddoo dur hin dubbifne? Abbaa duulaatiif inni harkaa waliin fedhan. Qabeenya keetiin si zarafsiisamoo? Siin saamsiisamoo? Qabeenya isaa buraayyuu jiru. Kanaan si zarafsiisamoo? Na wajji deemta jee waarningitti kennee wajji deeme abbaa duulaa. Galee wajji deemee jechuudha. Junaayidii isaa iddoo namni silkii jalaa kaasuu hin jiru. Dhukkeerraa dadha'ee wanni inni manguddoochi geesseef gaafiitu paartii keessaatti ka'ee jechuudha. Gungummiitti ka'ee jechuudha. Tamaal jettu namichi nu balleessuuf deema. Biitti nu harkaa baddee ummata beelti nu harka fixxee shiftaan baay'atee. Qawween biyyattii keessa baay'atte qawween tun gartee hoogganaa tokko jalatti baay'achaa hin jirtu. Namni hundi mana qawween seente biitti teenya xiqqoo booda Soomaaliyaa taati. Aboo namicha kana firraa geggeessine. Sigalee
namicha kana firraa geggeessine mormitoota hayyoota inni yaase biyyaa yaase kana biyya deebifne sigale raayyaa ittisaatii fi warra qawweedha uffanno wabo hunda isaaniitu waliin teessifne mariisisiifne akkami biyya teenya ceesisuu dandeenya jedhaniiti hayyoonnichi keessatti mataa qaqqabatanii hafan gungummiin paartii keessatti kaate jechuudha. Ummata laaltanii gartan ummanni xiiqii keessa galee maraachuu jira jechuudha buleeyyan keenya. Sigale maraachuu jira jechuudha. Hoggi gungummiin itti kaatu kunoo manguddoon tuni inni wajji jirti baranniin jira jechuu fi agarsiisa shawiidhaaf. Manguddoo walii qabee manguddoo takkaa dubbiseetu hin beekne. Manguddoo takkaa silkii jalaa kaasee hin beekne. Manguddoo harkaa'uu isaan hin feene. Isaa fi abbaa duulaa harkaa waliin fedhan. Nama abbaa duulaa mana isaa fattashisiise. Sigale. Manguddoo san walii qabatee fakkeessuudhaaf jecha namichi duraanii shaarukaan fakkeessinee isin himne nuti. Nama filmii dalagu malee kaaraaktara silaa filmii dalaguudhaan namichi tokkoof bakka poozishiina isa madaallee dhaqee wanni hayyoonni itti jechaa jiru. Sigale. Wanni poozishiina isa madaallee itti dhaqee namni ji'ee irraa dubbachaa jiru. Bakki sun isaan hin maltu. Maaliif siyaasaa tana sammuun hooggantaa jechuudha. Sigale. Manguddoo san wanni walii qabee ichi geesseef kunoo uummata kiyyaanniin jira maal jechuu fi gartee dhaadannu haganuma jechuu baay'ate dila san baasee ichi dhaqe. Mee gaafii takkaan isinii qaba. Mee namni wanta narraa himi buraayyuu jala woboon teessu. Kagartee wanta waan honxooxxoo namni daawwachuu hin dandeenye. Ka hora wancii laga hoteela wancitti ijaaran san ka maal fakkaatu san baay'ata firraa mindaa hojjettootaan kafalu dhabee sun cufame. Ka harrayyuu keessa ijaaran hoteelli sun ka maallaqni guddaan sun itti dhangala'e. Sigale. Waan hojjettoota kafalu dhabee cufame. Turistiin bakka nageenyi jiru dhayti. Namni lubbuusaa jaalata. Sigale. Bakka nageenyi jiru dhayti. Mee nama gartee laga hora wancii gubbatti nagaya buusuu dadhabe. Yoo turistiin takka hora wanciitiin dhaqa jette makkalaakiyaan marsee geessu akka waan biitii cabxetti makkalaakiyaan makiinaa hunda kaafatee oraal kaafatee sadarkaa namni maraatutti geessu. Mee asii Soof Umar dhaqee sii daawwatameera. Naayime. Mee naayime. Nama wancii nama daawwachiisuu dadhabe. Fantaallee tana shawaa jala harrayyuu keessa hoteela bareedaa san nama daawwachiisuu dadhabeetu. Sigale. Meemma Soof Umar turistiin si reeytee si daawwatti gammoojjii keessa. Sigale. Maal godha inni? Maallaqa namni isa gaafatu hin jiru. Paarlamaan isa gaafatu hin jiru. Paarlamaa wanta manduusee walii qabate warra Amaaraa kanaan waaduu dubbata malee. Waan hin jirre tana walii guure. Sigale. Bobaa beeraa jalaa walii guure. Tun harkatumuu, rafuu, nyaachuu tana waan taateef ni beeka waan ta'eef maal godha inni maallaqa uummata kana itti bashe akka fedhetti irra deema. Gaafa duruu miskiinaa san kan barandaa jala dhaabbatu filmii hindii tana laala jambee ta'a. Hindiin tun billicii tana jaalatti. Sigale. Qaallichi kun filmii hindii tana laala jaa yeroo hunda uggii namni isaa wajji guddate uggii man filmii hindii tana fedha. Osoo guyyaa tokko akka shaarukaan kana dhalaan na jala yaate jaajaan. Sigale. Amma gartuu beera gurguddaa kana walii qabatee uggii deemu beera kana fidhaabee deema. Sigale. Maaliif santu sammuu keessa jira. Waan gaafa miskiinummaa san seef as keessatti eegartee. Santu sammuu keessa jira. Sigale. Maaliif memma nama biyya Arabaa loon gurguree dhaqu kana laale. Dursa qorqorroo jaaraa bar biyyatti. Hoggii baadiyyarraa magaalaa dhufu maal arka? Nama qorqorroo mana qorqorroo qabu arka. Anis akkana ta'uun qaba. Sigale diriibiin isaa sadi. Dursa hoggii biyya dhaqe qorqorroo jaara. Sigale. Guddinni isaa guddaan sani. Qaallichiin filmii hindii tana akkuma aangoo qabateen dinquu dayyaas aree
maaliif dinquu dayyaas hoteela kana ijaareeti rizoorsii adda addaa tana godhaame sigale kana firraa ari'ee dura hoteeluma ijaaruu eegale billici kanuma godhuu eegale sigale maaliif filmii san laala filmii hindii tana laaluu ture sigale hangarree hoggi kana godhatee taphataa unumaatu sigale so qallichi waan santu sammuu keessa jira waan gaafa miskiinummaa seenessa inni hoteela ijaaruun rizoorsii bal'isuun bakka itti zinaa godhan baay'isuun guddina biyyattii itti fakkaatte jechuudha guddina biyyattii itti fakkaatte so bakka nageenya waan nageenya jan kana inni qubaa hun qabu sigale haga ifi nagee qabu nageenyuma kanaahu irrumaahuu quban qabu jechuudha mee nama wanciida nama daawwachiisuu dadhabe nama buraayyuun nagee buusuu dadhabe nama gartee shawaa keessa nagee buusuu dadhabe nama gartee namni rizoorsii inni asi jaare kana guutuu baqachuu jiru asi soofumar dhaqanii namni sii daawwatamee gammoojjii san keessa ta'ee rabbii tokkicha taate malee iyyaa ooltullee namni si dirmatu hin jirre gammoojjii hangas finfinne irraa fagaatu so kuni taphaa jechuudha wanni inni godhee fiittana wanni inni gartee ummatumatti showii garsiisu ummatumatti gartee maal garsiisuudhaaf asii dhaqeechi bara wallaalaan kiyya sheekotii manzaraa gartan gaa sheekotii manzaraa arraa isiniin dubbanne oromoon amma sheekaas hin qabu tanneen achi teessu faarsitoota abiyyi warra abiyyi sagatu jechuudha waaqeeffattoota abiyyiitu jira malee sheekoti wanni jedhamtu hin jirtu sheeka jechuun kami hagaafa ummanni isaa rakkatu waliin rakkatu ummanni ifii dhabee qaariyaa isaa baasee isa qaraayisee sheeka isa godhe ummanni ozoon ilmoo isatti qoonqoo kennin isatti ilmoo kennee namatti isa hide osoo ummanni sun buqqa'aa jiru osoo ummanni sun boohaa jiru warra ummata san buqqisu warra ummata san boochisu warra ummata san ajjeesu warra ummata san gudeetu karra faarsu sheekaa miti jechuudha sheeyxaana malee qeensii miti jechuudha qeensii sheeyxaanaati malee si amma duraan si amma wal fixu jirti garta amma wal fixu jirti amantii hojii jirrachaa jirti garta warri dheengadda jaawar irra bobba'u warri dheengadda jaawar xiqqeessaa ture warri dheengadda nuti tujjaara qabna nuti maal qabna nuti namatti naajabnu maal jechaa ture osuma wal jala yaatu ifuma waliitee amantii walirraa jijjiiraa jirti jechuudha kun dhimma oromooti abadan dhimma oromooti miti warri gartee warra dheengadda sagalee sii ta'u xiqqeessaa ture arra ifii wal xiqqeessite dhimma keenyaa miti jechuudha saba koo dammaqe haqa keetu kana godhu jira cufa mee warra amantii jijjiirrachaa jiru kana keessa hagam takka waliin si fixe hagam takka waliin si dhaye hagam takka mukhuddu wal si dhiibsise sigale warra sani abaarsi keetti qeebalamee gartee wal ficcisiisaa jira alhamdulillah jechuu malee waan keessa si galchan qabdu jechuu sigale saniifu sheekotii manzara abdiirraa murodhu sheekotii osoo namni dhumu jiru jijjiiramaa jira siin jettu sheekotii osoo namni buqqa'u jiru osoo namni boo'u jiru awo maasha Allah jala garaa dheereessi manzaraa kana kaayyate abolaa kana nyaachuu jirra xayyaara nyaachuu jirra misooma daawwachuu jirra siin jedha sigale kanaa sheeka keetii naayin ana raaran dubbanne sheekotii manzaraa jee amma isin harkaa jirtan rakkina isaanii guutu takka faayidaan qabdu abiyyi afaanii baasee dubbate maallaqa qabaannaan tana harree bittee oofta jee sigale akkuma inni jeesaan harreedha bittee ergatta akka feete goota saniifuu ummanni keenya dammayxanii maaltu deemaa jira hayyoonni keenya maal godhaa jiranii takka takkaan gabbuutanii waboon maal godhaa jira
laalu eessarra geessan jettanii hayyoota keessan qorachuu waraana keessan hordofuun dirqamaa jechuudha. Amma wanni amantiin gabbahaniif adda si qoqqoodu ajandaa si harkaa jijjiiru akka ati sagaleen taane akka ati saba kanaan dubban sagalee ukkaamsu gama biroo dubbii jijjiiranii hoggii ati immaa aboo abaluu amantii aboo eessa horiitan niin jenne bar gurbaa keenya tokko amantii jijjiirrate maali kanneen namni waan fedhe ta'uuf mirgan qabu. Namni guyyuma tokko amantii jijjiirrate amma guyyaa sheekotiin manzaraa dhuftee gara dhedheereessitee bira dhaabbatti. Ammas kana sheer naa goota gadaba. Subhaanallah deebi'ee. Duraanoo eessa deeme? Ajandaaf waan akkanaa godhaa jiran. Abalurraa manni diigame mana miskiina meeqaa diigame? Uummanni keenya baadiyyaa irra maal keessa jira? Akka loonii walii qabaniiti gibiran kafalle janiini jaarsa masraa beetti cafaqaa jaartiin halkanii guyyaa gandarra deemtee sadaqaa kadhachuu jirti jechuudha. Gibira kafaluun biyya takka seera yes seera. Galii tee ilaalanii ooyiruu teetirratti oomishni arra roobni ni jira caamaa jiramu namni kun hangam takka galfate jedhanii galii ilaalamee madaalamee gibirri sirra murtaawaa jechuudha. Si ooyiruu ifiifuu aduun harkaa balleessite caamni harkaa balleessi. Si ifiifuu loon gurguree ijoollee tana firii bitu jiru. Dachii hangana qabdaa kuma hangana as kenni kuma kudhan as kenni mee kuma kudhan gurraan dhagaye malee kuma diidam gurraan dhagaye malee qotee bulaan keenya eessaa fidamee bulee. Arra sadarkaa uummanni keenya kana keessa jirutti sadarkaa harargeen buqqaatee namniif jibbee yaa rabbi maaliif nu uumte jee hiraata qurxummii ta'u jiru kanatti sheekotiin manzaraa faraqataan kaan amantirraa jijjiirti faraqataan kaan amantii galchite faraqataan keessaa baafti ajandaa sii uumu jirti jechuudha. Waan manzaraa uffatee haatana waan ustaada maarree jettanii asii juuza dura guurtan tana please rabbii Muhammaditti amana hin amanina jechuudha. Hin amanina. Mee isii ummata taarargeetiis mee isii ummata keessaa dhalatteef sagalee taatu takka agarteeti. Taarsiitiis mee isii ummata keessaa dhalatteef sagalee taatu garte. Namtichi dheengadda abiyyiin dhungadde sun osoon ummanni riiraa buqqa'ee cinqii addunyaa tanaa bakka hin taane itti galee warri itti gale sunis ooyiruu teenyarroon qubattan jee namni wal cafaqaa jiru. Abiyyuu jee faarsaa jechuudha. Namni gaafii uummataa takka uummanni akkana ta'e daangaan keenya sarbame gurraa dhaamolee gurgurame maaliif akkana nu goote jee namni gaafate hin jiru. Osoo ha gaafatu jiraatee carraan kennamillee hin jiru jechuudha. Kana ati ilma kiyya maarree kiyya mitirqishoo kiyya jettee naaf faarsita jechuudha. Ummata kiyya dammaqi. Ilmi kee sirna yeroo hunda sirna si ijaaramu irratti hundaa'i malee gartee abbaan fedhichi qabate maammad qabate tafarraan dhufe kabbadaan ichi dhaqee adeeroo maal naa godhee ilaale. Tokkummaa Oromoo irratti mee piippiin tokkummaa Oromoo irra maal dalayde akka takkaan lafa kaa'e gosaan nu ijaarte amantii waliin nu kaafte gandummaa bal'ifte si gale hattuu nurra ijaarte kanu gudeetu kanu saamu si gale riphee lolaa maqaa wabootiin bal'ifte maqaa fannootiin bal'ifte ummanni kun moora akka dararamu si gale lafa nuu qabsiifte jechuudha. Kana nooka jechuu qabu anaafisii jechuudha. Warra nyaate kana laalinati. Warra nyaadhame laali malee warra nyaate laalinati. Warri nyaate garaa guutate. Waan kiisha kaayyate san ittifachuuf sheexaana kana aangorra qabu qaba faarse. Saniifuu ati kan gartee waliin uummata kana madaaluu qabdu. Guddina biyyattii itti ilaaluu qabdu. Uummanni dheengadda qarshii 10 harkate arra qarshii 20 olii qeefi guddinni biyyaa akkasii bara.
yoo dheengadda galiin ta'e qarshii 10 taate arra 20 ta'uu qabdi boru 30 ta'uu qabdi dijiitiin biyyattiidhaa gartee guddinni biyyattiidhaa dabalaa amma dijiitiin biyyattiidhaa eessi jirti gaafa mallas eessi jirti gaafa kana eessi jirti baankiin addunyaa dheengadda ibsa maal baase sigale hiyyumti tanan jaamne adeemu jira jedhu sigale faarsee bulaan ammoo dirgin billicii ilaaleeti way bilisoomne way finfinneen Awurooppaa fakkaate way maarree Dubaay fakkaate nuti ekonomii galii akka ummanni Dubaay arkatu ummanni Itoophiyaa akka arkatu barbaanna malee billicii ummanni Dubaay arku kachi billic godhan eenyu kana gaafate sigale eenyu kana gaafate kana waan gaafa duraa inni miskiinummaa keessa sammuu qabatee dhufe jechuudha gaafa filmii ilaalu san sammuu qabatee dhufe jechuudha so kanaaf maali furmaanni rakkoo dilaa haasoo inni kanaaf furmaanni maali furmaanni tokkummaa keenya warra hayyoota keenyarra duulu dura dhaabbachuu warra Jaawar Maammadirra duulu dura dhaabbachuu warra Marruu Dirriba duulu dura dhaabbachuu warra Taayyerra duulu dura dhaabbachuu warra Kaafaa warra duulu Aabaa warra duulu Daawit Ibsarra duulu Mararaa Guddinarra duulu dura dhaabbachuudha jechuudha sigale tokkummaa keenya iddoo kan dhiibatee seenu dura dhaabbachuudha kan nuti ittiin injifachuu dandeenya ummata keenya baraaruun yeroon isaa ammaa piippiin yoo yeroo kennitee fi akkanumatti itti fufte waan ummata Oromoo jedhamu kana seenaa ummata Oromoo jedhamtu daangaa Oromiyaa kan jedhan kana kanatti dhiigaan saraa irratti kana wallahi cirtee balleessuu teessi idandeessi garuu abadan asbaate goototiin Oromoo asbaate woboon Oromoo sigale saniifuu ummanni keenya tokkummaa keenya jabeessu piippiin gartee dhufteeti sheekha barate nama siyaasaa beeku abaluu wajji deemta malee bar abaluu kana jala maa deemta siin jaansi gale hay idaan an nama kanarraan siyaasaa beekeetteeti ati jaala kee kana mataa ol qabatta kana jaalli kee kuni boo maal taate jee walloltan isin adda baata jaala keetii sichi dhawa ati sasisi dhawa sigale huggii namni tokko faarsee jaala kee tokko gadda yeroo hunda namni sun ergama qabaa firraa eege abbaa fedhee maan taane Jaawar faarsanii yoo marroo gaddawan marroo faarsanii yoo Jaawar gaddawan yoo Taayyee gaddawan namni sun waan birootiif deema yeroo ammatti jara tokkoomeen nu fayyada malee jarri kophaa deemu takka tasuma nu fayyadu tana guurii gurraa fudhadhu na dhageeffa sigale miseensota jara sanillee maan taane kan dur beeytullee maan taane miseensota buleeyyii dur beeytullee maan taane ergama addaa keessa jira jechuudha saniifuu kana dhaabbattee firraa eeguun dirqama keetii jechuudha isaan yoo tokkuman nu fayyadan yoo adda babaan bu'aan isaan qaban hin jirtu wanni itti Oromoon goolii isaa galchuu dadhabee haga ammaa rakkachuu jiru hayyoota keenya hadda faca'u kana xiqqoo walitti dhufee bira addajuu kana walitti dhiibuun dirqama irra kaa'uun ammaa jechuudha hayyoonni keenyaas gaafii isinii qabna eessa geessee dafaatii ummata gabbaa mariin dheengaddas keessoo keessanii godhattan mariin sabaa sablammii wajji godhattan eessa geessee ummata keessanitti himuun dirqama jechuudha gabbaatanii asirra geenya asirraa kaanii as geenya ummata keessanii mari'achaa ummata keessa jajjabeessa hamileetti horaa abdiitti horaa fuula duratti oofuun yeroon isaa ammaa jechuudha gartee akkanumatti ulaa cufattaniituma tarkaanfii jirra qabsoo jirra wanni jedhamu hin jirtu waan godhu jirtan takka takkaan woboon ibsa baasaa jiraan bakka qabate kunu anuu maxxansaatiif hin jira injifannoo qellama wallaggaa injifannoo harargee dirra dhawaa mi'eessoo maarree harargee lixaa gujii jenneen maxxansaa jirraame adda addaan baafne woboo shawaa injifannoo shawaa kaabaa jennee adda baafnee maxxansaa jirraame
akka waboon takka takkaan injifannoo isaa godhu jiru kanatti isiniis ummata keessanii gabbaatanii takka takkaan diploomaasii waan gootan miidhaa mootummaa tanarraan ga'u jirtan ummata keessan beeksisaa deemuun dirqama keessanii jechuudha. Yeroo gabaabaatti deebii tana isinirraa eeynaa jechuudha. Akka gartee asirra geenye jettanii nuu himtan. Sigale. Waliin mari'achaa deemnaa jechuudha. Ummata keessan beeksisaa rakkina keessa jirtan gammachuu keessa jirtan ummata keessanii wajjin qooddachaa deemuun dirqama keessanii. Abiyyi miti mul'ataan na dhufee waaqayyoon waanatti hime jeetuma lafaa utaalee lola labsu. Akkasin barbaannu hoogganoota akkasii hoogganoota nu wajji mari'atee ilaaf ilaameen yaadarra kennannee gara gaggalchinee ilaallee gangalchinee yaada isaanii itti rafnee itti kaanee itti qamaanee itti dhuynee kadhuguus sigale. So akkasitti murtii irra kenninuu barbaanna malee hoogganoota uumaa harka ifumaa muree murteessuu miti jechuudha. Saniifuu gabbaatanii ummata keessan yeroo gabaabaa keessatti wanni kun sigale asirra geessee jettanii akka ummata keessan beeksiftan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Dalaga jirtanii 100% hanqubaan qabaa jechuudha. Diploomaasiidhaan Awurooppaa, Ameerikaa, addunyaa guutuu, Afrikaa, ibin hanga Arabatti dalagu jirtanii jechuudha. Kanarra IMF maallaqa dhorkatee sigale Faransi kilabiin warrootan tujjaarri gartee boondii irraa bitan sun kasasuun qabajee itti kaaftanii sigale lola sadarkaa amma IMF lola dhaabii je'ee dhiibbaarra godhu jiru kana hunda diploomaasiin akka godhaa jirtan anniin beeka garuu uummanni ni beeka hin beeku uummata gabbaatanii amansiisuun burjaajii gartee fannoo wal qabatee maal jedhamu kana hunda gabbaatanii takka takkaan uummata keenya kanaafi jettanii amansiisuun dirqamaa jechuudha. Kan fudhatanii fudhata kan fudhanne duraanuu ergama addaa qabaa jechuudha. Ergama addaa qabaa jechuudha. Amma irra guddaa ololli jaawarfaa irra deemu fannoo wajji wal ta'ee fannoo wajji maarroo ta'ee fannoo wajji miitirkishoo ta'ee jaansii galee. bar ummata Oromoo kana piippiin gowwaa seetii bar. Fannoo itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqaa Mokonnon bakka gartanii qawwee hidhadhaa jee hidhachiise. Taasaaminoo Tsiggee gartee osoon dhooysaan taane isteet TV irra dabarsaa. TV naannoo Amaaraatiin dabarsaa yeroo eebbisu sigale. Yeroo jaaru osoon dhokannaan qabne tateenyee TV laaluu turre. Tagaafa lola wayyaan illee deemtu Biraanuu Juulaa jalatti hammatamuun turre jechuudha. Kophaa jeneraala mataa isiitti godhee jechuudha Abiyyi. Maaliif boodarra gartee akka Oromoon fixuu deemu akka isaan qawweenii kanne akka isaan deebi'anii Oromoo ciniinaniif sigale komaandii Biraanuu Juulaa jalaa baasee fannoon ifiin hoogganuu turte jechuudha. Mee takkaa dhageessee addunyaa guutuu tana keessatti mootummaa tokko halola jiru waraana kophaa jaaree jeneraala kophaa godhee fi harraayyaan ittisaatti hin gaafatamne waraana kophaa lolchiisan takkaa dhageessee ni beektaati. Amma Mallas Zeenaawii warri beeku hoggii himu gaafa lola Eertiraa wajji godhu raayyaa ittisaa jala waamicha godhee jechuudha. Itti gaafatamaan Jeneraal Gabra Tsaadigaan kanaa jechuudha. Isa jalatti jechuudha. Fannoon komaandii Biraanuu Juulaa jalaa hun turre jechuudha. Kophaa isii hoogganamuu turte, kophaa isii qallabamuu turte, kophaa isii qawween itti hidhamaa turte. Isiin lolumati karaa isanuu hin dhayne jechuudha. Isiin gartee warra raayyaan ittisaa ajjeese kanarraa qawwee sassaabbachuu turte jechuudha. Durumaanuu. Achiin paarlama irratti aboo jarree ati hidhachiifte jarree ati nyaachifte ummata fixaa jiraa jenna maaltu isiniin ga'e
haga jijjigaa deemsee haga Magdashoo ergadhee fannoo lolchiifachuu hin danda'a jee abbaan fannoo sigale namni sheeyxaanni Abiyyi Ahmad jaamu fannoo akkasitti hidhachiisee jechuudha. Lakkii fannoon tun nama jaarsa dullacha jeeftee ummata fixaa jirti. Paarlamarra dhiyeessineeti shororkeessummaa irra labsina. Hayi ilmaan kiyya irra shororkeessummaa labsitanii qabadhaa afaan keessa waliin jee sigale. Waboo fi TPLF osoon ooleen buliin shororkeessummaa jala galchee jechuudha. Sigala duuba huggii kana abbaan fannoo. Wadala saaqa Shimallis jaamuu fuudheeti naannoo Amaaratti baay'inni duraa xiqqaannaan gibira Oromoo irraa coru buusii Oromoo irraa coru miskiina kana akkaawuntii sanirraa fuusiseeti maqaa kubbaa naannoo Amaaraa gargaaru gargaarsa naannoo Amaaraatiif fannoo akka jabeessanii leenjisan maallaqa kana naa geesse hadaraa jeeni Shimallis geessee deebi'ee jechuudha. Kaabinoota isaa qabate. So kabaayyata baasisiisee leenjisee quubsee mukan naqee akka nama fixxuu haala mijjeessaa fi jiru akka jarri kunilleen rakkinni tokkorra hin dhufne shororkeessummaan akka irratti hin lallabsiifne ka dhoorkaa jiru Jawaar Mohammadii miti jechuudha. Namicha sheeyxaana kanaa jechuudha. Fannoon ammaas guyyaa jaaramtu ani siifiin hima. Jeneraalota lamaa taa'ee Bishooftutti 2011 fannoo fi farra riphee lolaa jedhanii waraana woboo fakkaatu. Kakkuma wobotti gartee wanna bishaanii hoddaa bishaanii qabatee muka keessa deemu. Ka muka keessaan galle ka muka keessa rafu. Ka ummata irraa nyaatu sigale. Jeneraalonni lama kan isin beeytan maqaa isaanii isiniif hin dhawa yoo barbaachisaa ta'e Bishooftutti taa'anii lafa kaanii leenjisanii akka gartee Oromiyaa keessa maqaa Amaaraatiinis bobbaasan maqaa Oromootiinis bobbaasan karoorritti kenname leenjii xumuratanii 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaa Bishooftutti ijaaramtee jechuudha. Gaafa kana Jawaar Mohammad hidha jiraa'uu jechuudha. Irraa quban qabu. Sigale. Saniifu ummanni keenya gartee waan waahirraahis quban qabne tanaa wajjin mataa keessan ifin rabbashinaa jechuudha. Fannoo abbaanis Abiyyi Ahmad Ali nama jedhamu jechuudha. Namicha amma dhiiga namaa dhugu malee halkanii guyyaa hirriibni hin qabne kanaa jechuudha. Wanni isin qaqqabataniin wanni isin hayyootaaf maqaa balleessuu barbaaddan hin jirtu jechuudha. Kana hayyoonni keenya qawwee gartee bal'atte tana akkamiin walii qabna jedhanii illiitii ummata kanaa lammii biyya takkaa waan ta'aniif mari'achiisuun dirqama ta'ee jechuudha. Maaliif qabsoo takka hoggii qabsooytu fira heddummeessitaaf diina xiqqeessitee fira heddummeessitaaf jechuudha. Diina xiqqeessitee fira heddummeessitaaf jechuudha. Amaaraas fira godhachuu qabda. Walaayitaa, Kambaataa, Soomalii hunda fira godhachuu qabda. Maaliif isaan fannoo qofa keessaa piik godhan? Waliigaltee Jaawarfaan godhan tana keessa hayyoonni keenya godhe kana keessa Soomalee jira. Amaaraa jira. Kambaataa jira. Walaayitaa jira. Tifiree jira. Nama hundaa jira. Sabaa sablammii warri biitti sun na laallatti jettu hundaa jira. Maaliif Amaara qofa keessaa piik godhan? Waan seenarraa madaan nu idduu jirtuu fi madaa teessan bakki silmiin eeysaan laafti jennaan duufaa jedhan. Oromoon eeysaan daftee dutti jennaan Amaaraa jedhan sigale. Amaaratti maqaa dhoynaan Oromoon ka jaartii wajji rafuu jiruutu latta keessaa godhee kara ulee qabatee ce'a ni beekan. Sigale. Kanaafi Amaara kana sitti tuttuqan sigale. Amaarri lammii biyya teenyaati waliin mari'achuun akkamitti gartee biyya teenya baraarranna jedhanii waliin mari'achuun dirqamaa jechuudha. Sigale. Warri har'aa asirraa Oromoo arrabsu ifiifuu mindeeyfameeti akkuma nuti faarsee bulaa qabnutti akkuma nuti gartee sheekotii manzaraa qabnutti qeensii manzaraa qabanii jechuu isaanii. Qeensonni manzaraa gartee akkuma sheekotiin manzaraa gartee sheeyxaantichaa ergamtu
qeensonni manzaraatis shayxaantichaa ergamanii ummata kanarra bobbaanii jechuudha. Fakkeenya yoo na gaafate akka daaqon Daani'el Kibrat faan sheekha guddoo isaaniiti. Sigalee sheekha manzaraa jedhama sigalee. Sheekotiin manzaraatun ichiis ni jirti jechuudha. Ta afaan Amaaraa dubbattuu jira. Ta afaan Soomalee dubbattuu jira. Ta afaan Tigree dubbattuu jira. Sheekotiin manzaraa bakka hunda guutu jechuudha. Qeensi manzaraatis bakka hunda guutu jechuudha. So qeensi manzaraa gabbaateeti akka nama Amaara jibbuu kana fa'a amma viidiyoo takka afaan garree taa mootummaan kun mootummaa Oromooti. Akkam nagayumaa ganaa isin barsiisuu ta'a. Jee qaallicha tokko ka ummata wali qabee haasa'uun garree sigal. Mee dhugaa Rabbii gaqqabii ilaali. Namni garteeniin qabsaawaa aangoon qabadhaa jee deemu ummata Oromoo kana fi qabamoo ummata guddaa kana ummata maas laftii irra dhuftee aangoo muudeemtu masaraan isa keessa jirtu kana fi qabamoo akkasitti arrabsa. Sigale akkasitti arrabsamee naa himime sigala ummanni keenya dammaquu qabdanii jechuudha. Ummanni keenya dammaquu qabdan. Faarsee bulaan nu qofa keessa hin jiru. Sheekotiin manzaraa qeensiin manzaraa Oromoo qofa keessa hin jirtu. Bakkayyuu jirti jechuudha. Bakkayyuu jirti. Qaallichi gartee bakkayyuu warra bitamu kana akkana laalee beeka. Dallaala tureemii fi warra dallaalee Oromoo fi Amaara hunda tokkomee gartee fannisiisuu tureemii gaafa wayyaanii abbaan isaa Geetaachoo Raddaa faan gaafa ergatan. Sirri beekaa jechuudha. Madaa hawaasa kanaatii sirri beekaa jechuudha. Tanaaf madaa hawaasa kanaa tuttuqaa jechuudha. Ummanni keenya dammayxanii yoo ka miidiyaa irraa dhufee maqaa afaan Amaaraatiin Oromoo arrabsu gartan sheekotii qeensi manzaraatii baqadha. Akka waliin gal, akka waliin dhageeny, akka wal jalayyaan, akka waliif hin hadoon, akka waliin hin qabsoo'in si godhuufi jechuudha. Amma kaleessa isinii barreesseetiin jira Dabuub keessatti gamaggammii baatii 3 ministeerotaaf godhee jechuudha. Rakkoon gana dhuftii je amma dura fuuldurri keenya ifa jechuu turan amma fuuldurri keenya dukkanaa jechaa jira. Sigale fuuldurri keenya dukkanaa jechaa jira. Baga fuuldurri keenya ifa garuu kasaa dukkana malee. Kasaba keenya ifa garuu kagartee shayxaantichaa dukkana malee. Ummanni keenya wanni beeku. Abadan haga hayyoonni keenya jiru haga woboon teenya jirtu wanni gartee huni nurraa taruu inuman jirtu jechuudha. Inuman jirtu jechuudha. Abu Hammaar hin dalagu wanni siif hin erga jee dalagu. So inuman jirtu kanumaan isiniin jaa arraafi tanuma guddifadha. Sagantaatti aantuun hanga walii jechaanutti sheeka abbutaa baay'ee isin jaalataa baay'ee isin kabajaa TikTok irraas ni jirra. Karayyuu bakka isin rakkoon teessan jirtu hunda seennee baafna boleeyyan kiyya. Bakka namni isinitti jibu jiru hunda jala seennee baafna. Kanaa booda isinitti jibuun ta'e isin burjaajeessuun abadan hanga lubbuun nu keessa jirtu hin danda'amtu. Ummanni kiyya ummanni keenya baadiyyaa dhumu jira. Yaa Oromoo bahaa, yaa Oromoo dhihaa, yaa boo amantii waliin qoodin. Ummanni keenya xaragamu jira. Magaalaa Bilicii tana laalinaa diiyaasporaan Rabbi sodaadha. Isiniin kadhadha. Diiyaasporaan Bilicii tana laalinaa. Mee hoteela isaan jaaran kana warri Oromoon mee maallaqa kamiin dhayxee mana san bulti. Oromoon mee mana kamiin maallaqa kamiin mana san dhayxee bulti. Mee naa himame.
Oromoon har'a hoteela Soofumaritti ummanni Baalee dhaqee buluu danda'a hoteela sana. Ummanni Baalee dhaqee buddeen tokkochi nyaatuu danda'a. Gatiin isaatu samii keessa jirti. Daabboo takkachi nyaachuu danda'a. Galiin ummata kanaa maali? Ummata kana maaltu fayyada? Maal ummanni kun fayyadamuu dandayaa jeeti namni beekumsa qabu silaa waan ummata san barbaachisu. Ummata san amma hoteela ozoon hin taane ka barbaachisu tiraantira xaa'oo qulqullina qabdu sigalee dhiyeessii meeshaalee qonnaa dhiyeessuuf kanaatu isaan barbaachisaa jechuudha. Dachii bal'oo waan qabaniif, dachii badhaatuu waan qabaniif sigalee ka isaan barbaachisu hoteela ijaaruu ozoon hin taane sigalee tiraantira kana bishaan baasu maashina bishaan baasu fa'a silaa kana ka isaan barbaachisu sigalee. Amma Harargee dhaqee hoteelaan ijaaraa jira. Mee namni maaliin hoteela bula? Mee Oromoon hoteela buluu dandeessu nan meeqame? Hoteela qaalii san halkan tokko yoo bulte dibicha tokko guutuu gurguru qabda. Halkan lama yoo bulte dibicha lama gurgurta. Mee Oromoon maaliin fayyadamti hoteela san yoo bulte mee maal irraa harkatti? Sosaniifu ummata keenya dammaqaadha. Gartee waan biliciin tunillee isin sossobini. Baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajnaa. Kun Sheek Abbutaatii hayyoota keessan dhageeffadhaa, waboo teessan jabeeffadhaa. Hin barbaannu boordii filannoo kan jabeeffannu qabsoo hidhannoo jechuun xumurraa jechuudha.